warreen olaantummaa kaleessaa deebisuu barbaadan warreen akka nugusoota kaleessaa ta'uuf hawwii qaban sirna federaalizimii kanarratti dhiibbaa godhaa waan jiraniif diimuuf shira xaxaa waan jiraniif shira sanimmoo teenyee laalu waan hin barbaanneef filannoo kana keessatti dura dhaabbachuudhaan murteessine jechuudha. filannoo kana keessatti afaan qofaan namoota muraasaan gadi seennuu miti. filannoo kana keessatti warra taayitaarra jiru mormuudhaaf warra faallaa keenya dhaabbatu faallaa dhaabbachuu qabaaf osoo hin ta'in ejjennoo ilaalcha imaammata tarsiimoo biyya san ceesisuu danda'u qabsoo hangammaa godhamte firiitti buusuu danda'u lafa keenya kan ammoo namoota muraasaan osoo hin ta'in hayyuu beekaa saba qaroo saba keenyaatii fi qaroo biyyoo ummatoota naannoo keenyaa hunda gurmeessine sadarkaa olaanaa siyaasaa biyya sanii ceesisuudhaaf qophii keenya xumurree itti deemaa jirra jechuudha. bakkoota deeme hunda keessatti Minnesota irraa kaasee hanga miilii kaleessaatitti gaafiin isin keessaa ka'aa ture jira. kunis filannoo jettanii jirtanii nama hawwata. biyya faranjii keessa jirra agarree jirra. garuu biyya keenya san keessatti dhugatti filannoon kun ni godhamaayi. filannoon akka qabeessaa ta'uu danda'aayi. akkamitti injifachuu deemtan kan jedhu gaafileen ka'ee jira. kanaaf yeroo gabaabaa fudhadhee ibsuun barbaada. adeemsa kana keessatti adeemsa qabsoo uummanni keenya dhiigaan fide kana wareegama kakkaaliidhaan dhufe kana filannootti seennee mootummaa uummataa mootummaa qubaan filame harkaan filame mootummaa sabni keenyaaf sabni cunqursamaan filate gadi ijaaru ka gubbaan irratti gadi ergamu osoo hin ta'in ka jalaa ol jaarrannu gadi ijaaru kanarratti warri abbaa irree ta'uu barbaaduu fi warri sirna kaleessaa deebisuu barbaadu karaa kamiin nu jalaa danqarsuu danda'anii karaa kamiin gubuu uumuu danda'an kan jedhu qabxii afran tokko isin ibsuun barbaada. inni dura tooftaan abbootii fitreetiifi tooftaan cunqursitoota yeroo hunda inni dura qoqqoodanii bituudha. ummata qooduudha. kanaaf ummata keenyas maas kan jennuunii fi hoggansa keenyas qooduudha tarsiimoon isaanii dura. already yaalaa jiru. garuu hoggansi ummata Oromootti amantaa qaba. hoggansi garaadhaaf osoo hin ta'in gaara ummata keenya irra jige kaasuudhaaf seene. hoggansi imaanaa gootota biraa gufanii nyaachuu hin barbaanne yeroo kana keessatti hin qoqqoodamu hin qadaadamu kanarraayis hin maqu jechuudha. hoggansa keenya caalaa garuu ummata keenya gosaan amantiidhaan naannoon sabaaf sablammiidhaan walitti buusuudhaan nu dadhabsiisuu barbaadu. imaanaan guddaan isin kennee deemuu barbaadu ummata keenya biyya alaa jiruuf imaanaan guddaan tagama hoggansa keenya tokkummaadhaan waliin deemuudhaaf ani imaanaa isin irraan fudhadhu kana hin shakkinaa. imaanaan isinitti kennu garuu wal qoqqooddanii qilleensa wal keessa seensiftanii naggaadee chirichaaroo addaan isin qoodee umrii dheereffachuu barbaadu. Oromoo qoqqoodee alagatti maxxanee isin dhiituu barbaadu cinaa dhaabbattanii yoo isin qoodamtan nu dadhabsiiftan jechuudha. tokkummaa keessan akka cimsattan isinitti wayiwaachuun barbaada. tooftaan biraa diinagdee harkaa qabaniin ka maqaa ummata keenyatiin bakkoota adda addaa irraa liqeeffatanii fi kadhatanii argatanii nama keenya bitachuudha. hoggansa bitachuudha. Oromoon amma bada hoggana bitamaan qabaatu. Oromoon warri kalee gurgurameeyyuu warri kalee sobameeyyuu ka'ee ofitti ummata ofitti yeroo galaa jiru kanatti hoggansi maallaqaanis taatee fedhii biraatiin bitamu bitamee olaantummaa alagaa nurratti deebisu amma booda hin jiraatu akka jiraatu sin hayyamu jechuudha. tooftaan biraa ammarraa eegalanii ittiin deeman maali? hoggansa Oromoo galaa jiru aanarraa hanga federaalaatti dorgommii kana keessa seenu maqaa balleessu olola irratti ooguudha. ka olola baay'ee sirratti qabu. dhugaa isinitti himna mataan banna malee. mataan banna malee maqaa banna jennee
mataan banna malee maqaa banna jenne maqaan dureessan jenne dhugaa teessan dhugaa ummata kana abadan dabarsinee abbootii irreetii fi nyaapaaf hin laannu. Wanni biraa tooftaan biraa isaan filannoo kana waliin dhahanii sirna abbaa irree ittiin jaaruu hawwanii fi sirna nugusoo itti nurra deebisuu barbaadaniif kabira ka amma eegalanii jiran doorsisuu. Isin ajjeefna, biyyaa isin baafna, ilmootee macalaafna, sodaachisuudha. Warri nu sodaachisuu barbaadu jaakketa baafatee sodaachisa malee nu sodaachisu waliin shakkina. Sirritti nira deebi'a jallaa keenyas ta'e budaa diinaatiif. Hoggansi Oromoo ija babaasanii doorsifamu. Qawwee qacal godhanii doorsifamu. Maqaa si balleessinaan doorsifamu. Faranjitti si wanjallaan doorsifamu Oromiyaa keessa hin jiru amma booda. Nu qoqqootu yoo dadhaban nu bituudhaaf gatii yoo itti ol qaale maqaa nu balleessuun xuriin isaan darban nutti maxxanuu yoo dide nu doorsisanii galinsachuu yoo dadhabanne gara ajjeechatti deemu lubbuun gaafa dhalate kanu caalu kumaatamatu wareegama. Kanaafuu firaafis alagaafis ummata Oromoof ummata Itoophiyaa kaaniifis ummata biyyoota ollaatiif ka addunyaatiifis wanni an hoggansa Oromoo bakka bu'ee dubbachuuf mirkaneessuu barbaadu ajjeesan daaraa nu godhu malee lafarraa nu dhabamsiisu malee filannoo kanatti ummanni keenya mootummaa isaa ta'u filachuu sirna isaa ta'u gadi dhaaburra kan deebi'uutu wal deebisu hin jiru. Duunu bandeen dhabamna malee isinitti nama shanyii iyya gosa tiyya lafarraa dhabamsiisan malee hoggana Oromoo hunda dhuma malee filannoo kana haguu itti hin dhiibne. Filannoon kun yeroo amma irra jirru kun lafatti dhumne Oromoo kumaatama itti wareegneeti nugusoota isaan faarsan san qabsoodhaan lamaan geenyeeti kan binne gara beekuu qaba namni. Ilmaan Oromoo Taaddasaa Birruurraa hanga qeerroo Galeesseetti Waaqoo Guutuurraa hanga qarree qeerroo Dheengaddaatitti tarree galanii kan wareegaman kan qabsa'an sirna naftanyaa sirna dullootaa ol deebisuu osoo hin ta'in sirna abbaa irree ijaaruu osoo hin ta'in sirna dimokiraasii sirna gadaa gadi dhaabanii wal qixxummaadhaan wal kabaajaadhaan walii fi ollaa wajjin jiraachuudhaaf akkasimoo akkasiin abbaan Oromiyaa dimokiraatofte keessatti kaayin ummatootaa eegame keessatti ka wal dorgomanii keessatti nuun dorgomuu barbaadu dhugaa teenya ni dhiyeesse ummanni keenya keessa laalee ni filan yoo mo'amne murtii ummata keenyaan ni fudhanne yoo injifanne mootummaa waadaa galle kan dimokiraatawaa ta'e kan federaalawaa ta'e Oromiyaa fi Itoophiyaatti illee ni ijaarra jechuudha. Barasa Itano, Hawi Muhammadillah.
Obbo Jawaar. Wow. Galatoma, Obbo Jawaar gara waltajjiitti gara teessuma sana turis madda galatoma. Ora bulan kanani. Galatoma. Galatoma, bakka jirtanitti nuftura bakka jirtanitti ta'a. Sagantaan itti aanu itti fufa. Obsaan bakka jirtanitti ta'a. Busraa gara waltajjiitti. Iddoo galatoomaa iddoo ulfaataa keessattuu shamarran kennaa ajaa'ibaa obbo Jawaar jedhitan iddoo ulfaataa galatoomaa irra marraa galatoomaa keessatti barbaada. Obbo Jawaar illee miidhaan inni ta'e boorsaa ibsan galatoomudhaaf galatoomee ulfaata jenna.